يا أخي ما في دي هذا اللي بيجا جاي بامتى مالي مرة شاي دم فيسون مكرا كم دي ترى يا مال ده بنا رجاي ما ينو مالي كا شاي نادم فيسون عندي بيو بنا بيبو أنا بدي أنا شاي مالي والله يبونه هنا دس نجرو وان سأبيه كان يساعدني لما برات هاي نبدأ ويسيرم بيسه ما نركو كبري ما لسه ما ركو كبا أنا والله لازم أبدأ ويسي وان دم بيسه وفي كوي يوم قرر بلامو ما تي وي ما يوا عندلون كاتاتين كوني ما وي إندي ما جتشورا ما غوتو توبيا تو بدأ ينقول ده أنا ما نعاري إثيوبيا يو ده ما نعاري درو ما كاي بدأ ويسو جيبوزيتي ما ندري أنا ما جتشو يوم جمنا كنا جيرنا بقى قط عارين إيه ستيجي بقى قط عارين جرت تقول كنا نمت كراك إننا بدو بعد كراك بران وي والله لازم يرو اندشا إنا كثيرون نجدتين عندنا في التوبة والله كي أنا كوشي ناقي ستة ساعات تكوي بدو ويسان أنا ما كان لي نركب بردم بسوف كوشي نانك وتوي تشوف كوشي نانك مان يوم فدته لقيت من أشياء بردم بس شاين دم بس وتي نوجد نمي يوم أنا كده أنا نرجين قلا بريتون كوشي ناقي ستة بارني تري أبونا ويو كنا ما بارني تري يوم ما تفيد ليش بدو بس نرد في سين أنا كوكو تعرف بفرينا نتو نيجو أرى لك وتعرف نبرت يا هنجو قدام كو تقدر ومان ننجتام يرونا كراجة بابا mana kana nurraa jijjiire. Biyyatti immoo kanaan dura misoomaan taateeti biyya turte hin deemne ati kun Itoophiyaatti dhalatte miti. Erga biyya baanaatti dhalatte kun. Erga biyya baanii deebi'anii maa kaameraa na waraabata manarraa jiru. Bagan si waraabame maa yoon si waraabame. Biyya na waraabin anaaree naan saara. Gaaffiidha waan ta'eef. Naan hojjetee gadi neessinaa wallahi gadi neeftu viidiyoo kana. Maal goota na gaafatta. Bar ati ofii keetii shaayii maanaan danda'e ammoo an bahee deebiitti maal shaayii maanaan. Buna iyyuu akka danda'amisa buna mashinii tokko dhuddee mitiin gaawwaqa. Itu immoo jechuudha gaazii biti jedhee indedda si kadhadhee nan akkasitti harkifte keessaa ganna baate. Amma rabbiin jiraadhu dhaqee feestaalitti coccobsee qoraan qaqallisee itti bobeessee achi ga'ee itti afuufee isheen kibiriitii tokko fayyaan achitti fixaa bare. Ani ibidda bobeessuu caalii waliin ajibbisiisu jiru. Laamuutti hawaan meeqan sitti. Duri ibidda qabsiisaan turre maazarii kee faana. Ati baadiyyaatti dhalatte. Namni baadiyyaa koo yooma biraatiin dhufes maa biraatiin hojjechuu beeku. Yooma biraatiin dhufes immoo ibiddaan hojjechuu beeku. Waggaa meeqa biyya namaa taa'ee dhufeen ammas ibidda maala jin biyyaa bahe ta'e eega xiqqoo ishee durirra hojiin kee hojii jiramu godhate maal jin biyyaa bahe. Dur yeroon biyya. Amma bakka dubbiin irraa gabaasa sarpiraayizii ajaa'ibaan sii qaba. Sarpiraayizii wayii kan jiru dheesse. Wallahi sarpiraayizii ajaa'ibaan qaba. Maal qotaaree dhufe? Sarpiraayizii ajaa'ibaati bakka. Nama hundaa. Kan ajaa'ibaa. Gaazii yoo ta'e wallahi dingadee hin binne nan argite mana keessa. Kan ajaa'ibaa gaazii dhiisi sarpiraayiziin gaazii fi mabiraatii irratti qoyoo xiyyeeffataa. Ana waan nyaataan fidin shukran. Ana bidduma bobeessuun hin barbaadu baaranitti. Waan nyaataan fidini. Sarpiraayiziin kee waan nyaataan darabuu. Maama rakkoo qabari nyaachuudha. Nyaadhu ani. Amma waan. Nyaata ajaa'ibaan fidinsi yoon siin jee namanta. Nyaata nama nyaadhu maaliin godhee giriisoo ganaa biyyoon beela waliin ibidda weessa sa'aatii tokko. Kan sarpiraayiziin si godhaa. Itoophiyaa keessatti wanni nama ulfaatu ibidduma. Dhaggeeffadhuudha. Sarpiraayiziin si godhaa ejensiidha nyaata ajaa'ibaan fidee bakka. Hin beeku warra bulkaa nyaata. Bar foon oolaa ta'ee foon reetti ta'ee foon sangaa ta'ee tamallee addaayyuu hin beektu bar. Kanaafuu naan ejensiidha. Habibi amma ejensiidha. Dhaggeeffadhu kan ejensiidha. Sarpiraayiziin dha. Amma bilchaataa fideemi eegariyoon beelee argame ibidda weessuudha maal godha. Bar gosoota nyaataa irraa waan hin fidee hin beektu kanaafuu naan. Dingadda yeroon gaazii bitisiin jedhu. Gaaza dii. Shaarbitti naphiidha argaa jirta. Argaa jiru wallahi. Wallahi. Rabbina nyaachisa naan jiru. Kanaafuu naan egaa qoyyaa nyaatichi ajab nyaatichi ayi maal kana dana ta'a maal kana dana ta'a. Amma nyaata bilchaataa naa bittee dhufuun keessa faayida. Osoo amma waan asitti humnaa gootee raatti dingadda yeroo ariitee ganna baaftu hojjetee. Qoy kamaan taasisa. Amma marga bidda weessee waan hojjetu wallahi baadanii ittiin deebi'a mala. Deebi maali An biddeen tolchuun dadhabne la. Bunan dambisa koshiina. Wotiin hojjetu koshiina. Shaayiin dambisa koshiina. Argaan jirtu sa'aatii tokko tokko. Wallahi argaan jiru boon. Maali dhalaa? Tun argi arguun immoo tokko amma ni nyaata. Battee wala bulkaaba. Wallahi egaa kana jecha namni baay'een ittiin deebi'aa biyya yeroo battan deebi'aa. Ajaa'ibaa mata baay'ee. Wallahi dhugaa. Eega. Wallahi. Wallahi maali mirre shaayii danfisuun makaraa nyaata hojjechuun rabshaan taane namatti jettu isaatiin dhuma bara. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku nana bang gudda da shi wallahi qotarin mana genya rawa goda. Wayne gudi. Ira rafa yun down. Ko yettul gazi bidda za wayo wallahi wallahi gamade ku era shi. Gamade ku era. Wal fud embata dabbo. Wallahi wallahi uzon ba de bule yun dabbo. Mukti garu maali faaraan taane laaddanisa. Maal koko nagara. Na gaazini aaraan fakkaatu maaliif hidhagame yeroo beenzilitti guute kan geessite immoo kan biraa fidda haala kanaan miti kan. Maal rakkoo qaba jechuun waan sibiila waan naan qodaa isaati. Yaa qodaansaa kanuma. Ishii keessaa jirtu fayyadamu. Na wallahi billahi kun anaaf waan guddaadha namoonni istoofis galchattanii gaazii isa guddaas galchattanii. Waan salphaa sanatti fakkaata miti mana keessan keessatti. Ana garuu kulli tiriichaa qabata. Bijaamaan jijjiiranne akkuma tasaanatti fidee dhufe kulli tiriichaa qabata. Waxii fi shaayii minaamina buna kana kanaafi baay'ee tokko bareedaadha. Ingedda jechuudha. Guyyaa baay'ee jimma keessa ima barbaanne hin argamu. Ima barbaanne hin argamu. Wallahi billahi gara guyyaa 5 ja'a jechuudha. Bakki nu nan gaafatin hin jiru. Nuti isa kanan beeknu utagaazii nafeera namni qotaarii fayyadama akkasuma nu hin jiru jechuudha. Garuu booddee keessa alhamdulillah ingedda muktaara akkamitti dattala ituma deemnu akkasitti bahee fooqii tokkorra daradaramee jira nu geesse gaafa sana dhannee gaafannee hin binna jennaan abbooti maalumatti goota jedhee na harkisee na fuudhee gadi bahee wallahi billahi. Erga dhattee sana argitee galte immoo shaayii danfisuu diddee waxii hojjechuun malee ani gaafa shaboo keessa baarti. Aariirraan kan ka'e. Ani jaalladhe beekaa shaboo keessa. Gaafa moo'inuma diddii. Uummantaati yaa qaraqee miidhagee sun taati yaa. Biddeenni rakkoo hin qabu. Torbee keessatti guyyaa 2-3 tolchatta. Isayyuu nuti nama lamatudha gizee hunda biddeenni nyaannu. Gizee tokko bakkeetti isin fayyadamna. Biddeen tolchuun nan dadhabsiin shaayii maaf waxii biqqa gizee keessumaan dhuftee buna danfisuu fedheen koshiinicha keessa ibidda weessuun saatii tokko fudhata. Innaa alhamdulillah baay'ee gammadeera. Warroonni utagaazii kana barbaadan isa irra saarratti godhamee dhaabbatanii hojjetan barbaadan wanti hundaanii jira. Mashaallah. Kana haga kana gaashi. Litiri ja'a. Kun litiri ja'a jechuudha. Birrii 12. Kun gajjadhi mukti itti gajjadhi. Innaa birrii 12 guutaa isaa wajjin birrii meeqa? Yoo isaan nu gaafatan innaa birrii. Guutuu isaa birrii 12. Itti guuttee qodaasaa waan hundaa wajjin birrii 12 fudhatta ishee kana. Inni tokko immoo qodaansaa kanarra guddaadha dhingidda gaafanneerra. Birrii 10,500 ni jira. Xiqqoodha isheen immoo litiri 3 qabatti bakka mukti lafa kan. Guddaati immoo. Innaa namoonni bakka qoxaarii siniif hin qaqqabne guddaasaas ta'e xiqqaa kanaa gadiis ta'e kanaas ta'e filannoo keessan hin jira. Ani baay'ee gammadeera. Bitadhaa fayyadamaa. Galatoomii rabbi sarpiraayizii yaa godhu hedduun gammadee shi wallahi namni ennaa bara yeroo nan fidu dhugaatti nyaatuma ta'e haartanii aaraan jira abboo yeroo ta'e fiddee dhufte na akkasii yaada keessan nuuf qodaashi.